Maqaan Waaqayyoo bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u. Asis kan jirtanii mana keessan dhiyootis fagootis teessanii sagantaa kanaa kan hordoftan hundumtuu ayyaanni Waaqayyoo araarri Waaqayyoof eebbi Waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaalladha. Obboloota keenya faarfataa akkasumas namoota nu geggeessaa turan muuziqaas haala adda addaatiin haala kana mijeessaa kan turtan amma ammaatti karaa kana namoonni keenya iddoo jiran hundumaatti akka isaan waaqeffatanii fi yeroo keessa laachuudhaan iddoo kanatti tajaajila ta'e hundumaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa yeroo gabaabaadhaaf dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenya gara waaqeffannaa waldaa Kiristiyaanaa Ibeenezer Afaan Oromoo as Minneapolis jirtu baga nagaan dhuftan fagoo dhiyoo kan jirtan hundumaa isiniin jechuun jaalladha. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen ergasii gabaabsee Waaqayyoon ergan kadhadhee booddee guyyaa har'aa dubbii sagalee Waaqayyoo nuuf kenne. Waaqayyo yeroo hundumaa sagalee qaba sababii ta'eef isa walii wajjiniin ilaalla. Akkaneedha Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-2 isa jiruun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa akkaseedha. Raajicha Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Hafuurri Waaqayyo Gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamiif akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee akkan fayyisuuf, warra booji'amanitti gadhiifamuu, warra hidhamantis immoo hiikamuu akkan labsuuf na ergeera. Waggaa Waaqayyoo biratti jaallatamee fudhatamee guyyaa Waaqayyoo keenya itti ijaa baafatu akkan labsuuf, warra gaddanis hundumaa akkan jajjabeessuuf na ergeera jedha. Hin kadhanname Waaqayyoon amanamaadhaaf tolaa kan taate amanamummaa keetiif tola keetiin bara hundumaa nama dhuunfaattis gurmuuttis sabattis biyyattis ardii kana hundumaatti arjummaa kee irraa bara baraan kan dubbattu dubbiin si harkaa kan hin dhumne yeroo dubbattu immoo fayyisuudhaaf hiikuudhaaf nagaa buusuudhaaf haadha hiyyeessaaf falmuudhaaf mootummaa bara baraa namatti ibsuudhaaf jireenya bara baraa nama hubachiisuudhaaf isa lolee isa wallole araarsuudhaaf isa cabe wallaanuudhaaf isa wallaale barsiisuudhaaf isa gadadameetti ani sii jira jechuudhaaf abdii toruudhaaf hin dubbatta bara hundumaa ganama kana waaqarra galanni ol waaqarratti as lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Addaaf addaan jireenya keenyatti bahii nutti dubbadhu. Hojii diinaa hojii hamminaa immoo qilleensa kanarraa fagoodhaaf dhiyoodhaa lafan hojjetu hundumaatii ati qabii nu hidhi. Kana hin gootaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jiraataatiin ameen. Tarii sagaleen koo gidduu gidduutti akka alerjikii wayiin qaba. Kanaaf wantani dhugus fudhadhee dhufeera. Yoo gidduutti sagaleen koo gaarii ta'uu baate itti naaguu taasin. Lafanii dogoggoo yookaan na jalaa wanni ta'etti. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa akka nama dubbisee Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1-2 dubbisee mata dureen koo Waaqayyoo garaa isa cabee hin fayyisaa isa jedhu yoo fudhattan gaariidha. Waaqayyoo garaa cabee hin fayyisaa. Baay'ee kan nama dhibu. Jechi amma dubbatamu kuni saba yeroo sana gadadamaa tureef harka warra bittaa jalatti galuudhaan dhiphachaa warra tureetti dubbatama. Garuu wanti suni yerooma sanatti taa'amini saba kanaaf. Isaayaastu dubbata. Hafuurri Waaqayyo Gooftaa narraa jira. Sagalee misraachoo warra gadadamuuf akka labsuufi warra hidhamanii fi hiikamuu warra gadadamuuf immoo waanjoon sun akka irraa ka'u labsu. Warra gaddaniif immoo jajjabina akka labsuu fi ergameera. Kuni waggoota dheeraa booddee dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan raawwatu Isaayaas raajichi dubbata. Nuun immoo barichi
nu fuuldura jira miti. Ilmi Waaqayyoo dhufeera, mul'ateera, ilmaan namaadhaaf du'eera, fannifameera, du'eera, du'aa ka'eera, gara mirga Waaqayyoo taa'eera. Kanaafi dhufaatiin yeroo sana gama sanatti labsamu amma bara keenyatti gidduu keenya jira. Akkaneedha. Warra gadadamoodhaaf sagalee misraachoo akka labsuuf namni gadadame hoduu yookaan lola yookaan hammina yookaan waan nama aarsu, waan nama gaddisiisu, waan nama cabsu dhaga'uu barbaada miti. Namni gadadame jajjabina barbaada. Kanaaf har'a biyyi lafaa jajjabina barbaaddi. Garaan isaanii warra cabe immoo fayyisuudhaafidha. Namni garaan cabe, namni madaa'e, namni dhiiguu, namni rakkate kan inni barbaadu muuvii dhaquu yookaan waa ilaaluu yookaan tiyaatirii dhaquu yookaan sirba dhaquu miti kan inni barbaadu. Mana qorichaa dhaquu barbaada. Hakiimii barbaada. Kanaaf akkasidha. Warra garaan isaanii cabe wanti barbaachisu immoo fayyina isa immoo labsuudhaaf. Warri booji'aman yaada isaanii malee, fedha isaanii malee otuu hin barbaadin harka namaatti warri galan immoo maal barbaaddaa jettanii yoo gaafattanii gadhiifamuun barbaade. Gadhiifamuun barbaade. Namni hidhame, namni dukkana keessa jiru, namni manatti cufame, namni maatii irraa adda ba'e, namni namarraa isolated ta'e yookaan namarraa adda ba'e yoo gaafattan nama arguun barbaada, ifa arguun barbaada. Isaaniin immoo gadhiifamuun labsa. Gadhiifamu. Hiikamu. Keessumaa warri gaddan, warri garaan isaanii cabe immoo kan isaan barbaadan qorichi isaanii kan garaa isaan ga'u kan isaan barbaadanii jajjabina. Kanaaf sagalee Waaqayyoo jajjabeessaa saba koo jajjabeessaadha. Egaa ergaan waldaan kiristaanaa bara kana keessatti qabdu yoo jiraate inni guddaan sagalee misraachoo, sagalee jajjabinaa dubbachuudha. Wanti ta'u hundumtuu hin darbaa, Waaqayyo garuu bara baraan jiraataa jettee labsuudha. Ga'een isheen tokko, ga'een isheen guddaan mootummaa Waaqayyoo jira. Rakkina kana, gadadoo kana, rakkina kana, bu'uu kana, dhiiguu kana, dhiiga dhangalaasuu, hidhamuu, gadadamuu, qabamuu kana booddee jireenyi jira jettee labsiti. Kanaaf macaafa faarsaa 47 lakkoofsa 3 irraa akkasidha. Inni warra garaan isaanii cabee hin fayyisaa, maddaa isaaniis walitti qabee hidhaafedha. Har'a garaan keessan kan cabe haala adda addaatiin garaan kan cabe, lafeen kan cabe. Lafeen tokko tokko akka seera dhukkubaatti lafeen tokko tokko yeroo madhaan caba. Lafeen tokko immoo bososee irraa jalaan bososaa dhufeetu caba nana namaa keessatti otuu alaa waan rukutin. Isa dubbiin bososiise, isa rakkinni bososiise, isa namni hin argineef isa ta'u, isa amma waa ka godhee rukutee cabse isa ta'u, Waaqayyo lafee sanaa hin fayyisaa'edha. Walitti qabee hidhaa'edha. Direes godha. Yeroo madaan jiru jechuudha. Yeroo tokko tokko garuu madaa arguu yeroo dhabnu, caba arguu yeroo dhabnu, rakkina arguu yeroo dhabnu, nuu ifu yeroo inni dhufu jiraachuu danda'a. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaan Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 14 akkasumas Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irra jecha bifa tokkoon jedhame jira. San dubbisuu barbaada. Sababiin isaa raajonni yeroo sanatti caba namaan argine jiru turan. Sabni caba keessa, gadadoo keessa, rakkina keessa, hidhamuu keessa, gadadamuu keessa, wallaaluu keessa, gadadoo keessa akka isaan jiran namoonni hin galleef baay'eetu jiraachuu mala. Kanaaf akkasidha. Cabni saba kootii akka waan inni salphaatti fayyuutti nagaadha hin jedhu, nagaan garuu hin jiruedha. Eewun jedha raajota sobduudhaan jedha. Raajota rakkina arguu hin dandeenye, caba arguu hin dandeenye, rakkachuu haadha hiyyeessaa arguu kan hin dandeenye kun sun isaaniif wanta
akka waan cimaatti kan hin fudhatamne jechuu kooti. Akkasidha cabni saba kootii akka waan inni waan salphaatti fayyuutti nagaadha hin jiru garuu nagaan hin jiru ani garuu qajeelummaadhaan hin faradaa. Amma gaa yeroon amma keessa jiru yeroo cimaadha. Yeroon kuni akka dhuunfaatti cimaadha, akka sabaattis cimaadha. Yeroon akka sabaatti saba Israa'eliin biyya hormaa ta'anii akka sabaatti baay'eetti cime tokko Asteer boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo dhattaniidhaa fi Haamaan jedha. Haamaa nama jedhamu tokko jira. Afaan Oromoodhaan immoo hamaadha. Afaan warra Hibruudhaan yookaan afaan warra biyya isaatiidha. Afaan maalii akka ta'e hin beeku hin qoranne. Hamaadha. Afaan Oromoodhaan immoo hamaadha. Nama hamaa. Haamaan akkas jedheedha. Mardokaayi duwwaa ajjeesuu hin tuffateedha. Mardokaayi duwwaa ajjeesuu hin tuffateedha. He need more. Baay'ee barbaada kan ajjeesu lafarraa fixuudhaaf. Ibroota balleessuudhaaf Mardokaayi duwwaa achirraa balleessuun hiika hin ta'u. Hin tuffate nama tokko ajjeesu. Kanaaf rakkina sabaa ture jechuudha. Rakkina sabaa ture. Namni saba tokkotti yeroo awaajiin ba'u yeroo akkas ba'u habadan yeroo jedhanii personally duwwaamin rakkina sabaati. Akka dhuunfaatti immoo nama Nahiimaa jedhamu nama yeroo hundumaa janyee lallabnu nama erga du'e har'a waggaa 1000tti lakkaa'u har'ayyuu maqaan isaa haaraa kan ta'e yeroo namni mana ijaarratu yeroo walii galanii yeroo namni garaa buluu dhiisee saba isaatiif bulu sammuu namaatti kan dhufu keessaa tokko Nahiimiyaadha. Akkaneedha. Ati hin dhukkubfatte moo jedhe mootiin utuu ni daadhii buusu maaliif fuulli kee kun badeedhe? Kuni yaada garaa cabuudha malee waan biraa min maaliif fuulli kee badeedhe? Personally namummaadhaan itti dhaga'ame. Yeroo wanti tokko ta'u namni akka sabaatti miidhama hin cabaa, akka dhuunfaattis hin cabaa. Kanaaf namoonni baay'een keessumaa haala biyya keenyatti deddeebi'u kana keessaa namoonni confusion adda addaa keessa lixan, namoonni gara psychiatry illee dhaqan, namoonni gargaarsa adda addaa counseling adda addaa barbaadan, hirriba qabuu kan dide, midhaan nyaachuu kan dadhabani, haalli isaa humna isaanii ol kan ta'e kan dhiphatan akka dhuunfaatti namoonni akkasii baay'eetu jirra. Kanaaf labsiin koo har'aa, lallabi koo har'aa Waaqayyo warra garaan isaanii cabee hin fayyisa. Kana dubbiin. Amma gaa yeroo tokko maaliif kun akka ta'u hin beeknu baay'isa. Maartin Luuterii bara biyya kana keessaa baasii hin yaabbatena jedhanii baas boycott yeroo ta'e yeroo warri gurraachaa ikonoomii biyya kanaa rakkisuudhaaf maaliif mirga saabii dhabanii fi waan isaan gochuu danda'anii baasii yaabuu dhiisanii lafa adeemuu maayilii 7, 8, 9, 10 deemanii hojii hojjechuu ofirratti yeroo isaan murteessanii hidhaatii bahee haasaa gochuu dhufe Maartin Luuter. Hidhaatii baheetu namoota walitti qabanan akka namoota 4,000 ta'anii fi haasaa gochuudhaaf dhufe. Akkas jedhe, today I stand before you as a convicted minister. Akka tajaajilaa yakkamaa tokkottiin fuula keessan dhaabadhee har'a galgala kana haasa'e. Wantan balleesses yookaan wanta yakkes waan sadii jedheen yaadaa jedhe. Tokkoffaan gurraacha ta'ee dhalachuu kooti jedhe. Cubbuun koo yakki koo waan an balleesse. Inni lammaffaanii segregation yookaan addaan ba'uu yookaan addaan qoodamuu yookaan inni tokko achi inni tokko as inni tokko guddaa inni tokko xinnaa inni tokko miidhagaa inni tokko fokkisaa inni tokko mirga qabaa inni tokko mirga hin qabu jedhanii gargar qooduu kana jechuusaati. Tokkoon akka nama jedhetti deemin inni maa jedhee segregationii kana dadhabuu kooti tokko immoo yakki koo jedhe. Inni sadaffaan addaan ba'uu kana qoodamuu kana nama gaditti ilaalamuu kana akka horiitti ilaalamuu kana gurguramuu kana
naagalee jennaan fuulaa fuulatti isa kana dubbachu, expressing my feeling that I'm tired of the system. Isa dubbachu kooti jedhe waan sadii balleesse, waan sadii cubbuun koo jedhe. Iddoo adda addaatti akka arginutti isuma kana argina. Isuma kana argina. Baay'ee kan isin dhibu biyyoonni baay'een rakkina keessa jiru. Biyya keenya, saba Oromoo duwwaa miti. Maaliif namni yeroo qonxotanii abbaa qonxotan dhukkuba saabii ta'e malee gadadoorra jira biyyi baay'een. Kanaaf macaafi qulqulluun kuni sabni hundumaa gadadoo keessa akka ba'uudha kan inni dubbatu. Garuu yeroo abiddi nama gubu ofirraa dura buusu, yeroo aeropilaanii keessa lixanii maaskii yeroo qilleensi dhibu ofii dura hidhatu, akkasumas haala adda addaa nama dabraa oolchuudhaaf namni ofiisaaf of eeguu qaba isa jedhu jira. Priority qaba from center to periphery. Ofirraa gara dabraatti jechuuf dubbanna malee. Kan isin dhibu biyya Afrikaa keessaa yoo xinnaate biyyi 22 dikteeteriidhaan bulu. Eeshiyaa keessaa biyyi 20 ol kan ta'anii dikteeteriidhaan bulu. Middle East keessaa biyya 6 kan ta'anii dikteeteriidhaan bulu. Ameerikaa keessaa the Central and the Caribbeans and the Northern America. Yoo makaatanii fudhatan Cuba, Nicaragua, Venezuela, asuma jiru nu jala. Dikteeteriidhaan bulu. Kanaaf biyya hundumaa jira jechuudha rakkinni. Haa ta'uyyuu malee isa kana seenu har'a sabni biyya lafaa keessa jiru qomoo kamiyyuu haa ta'anii, haala kamirra yoo ta'anii, wanta uumamaan ta'urra namtosheedhaan yookaan immoo waan namni fideen jechuudha. Namni waan godheen man made namtosheedhaan kan ta'u balaa isaan dhiigisaa dhangala'anama. Iddoo baay'eetti dubbadheera kana. Balaa lafaarra, lafni gaggalagaluurra, lafni socho'uurra, galaanni guutuurra, bubbeen dhufuurra, koronaan dhufuurra, namni waan inni godhuudha dhiiga kan dhangalaasu biyya lafaarra irra caalaatti jechuu kooti namtoshee waan namni godheen. Har'a namni dhiigaa jira. Har'a sabni keenya dhiigaa jira. Har'a sabni keenya buqqa'aa jira. Har'a sabni keenya mana isaatii gadi ba'aa jira. Ajjeefamaa jira. Dargaggoonni dhiiga dhangala'aa jira. People are bleeding. Nuyi dhiigaa jira. Namnis dhiigaa jira. Maa inni fallisaa? Arrabsoodha. Wal arrabsuudha. Laayifii banatanii nama arrabsuudha. Kaajii ba'uudha. Aarii ba'uudha. Hiiki waldaan kiristiyaanaan jettu waan lama jira. Erganii waa xiqqoo dubbadhee booddee hiika nuyi addanaa labsinu waan lama sana dubbadheen xumura. Egaa gara isa waa'ee dhiiguutti naqa. Garaan namaa dhiigaa jira, yaadni namaa dhiigaa jira, qe'een namaa dhiigaa jira, istiriitiin keenya yookaan karaan keenya dhiigaan faalamaa jira, namni dhiigaan wal faalaa jira, gara jabinatu jira, boo'u jira, wawwaachuu jira, wawwaannaadhaaf boo'icha kanaaf immoo kan dirmatu muraasa, inni kaan hin dirmata, inni kaan hin dirmatu. Kanaaf seera hikimnaa keessaa yookaan immoo yaalii keessaa namni karaa adda addaa dhiiga karaa adda addaa ibsuu dandeessu. Meejar kan ta'e guddaa kan ta'e dhiigi bifa lamaan ibsu. Inni kunis internal and external bleeding. Dhiiga bakkeen ofii dhiigu isa mul'atuudhaa fi dhiiga hin mul'anne internal bleeding, internal hemorrhage and external hemorrhage kan jedhamu jira. Inni bakkeen dhiigu kuni external bleeding inni jedhu kuni ijaan hin argama. Yoo namni na rukutee dhiige hin argitu. Sababa isaas beektu yookaan namichi sun hin kufee yookaan qoraattii waraanee yookaan marfee yookaan waanuma adda addaa godhee waanuma isa miidhee dhiigse argitu. Koozii isaas hin argitu jechuudha. External isa bakkee ta'e dhiiga isa mul'atu. Funyaantu dhiiga yoo ta'e, afaantu dhiiga yoo ta'e, harkat dhiiga yoo ta'e, miilla dhiiga yoo ta'e, garaa dhiiga yoo ta'e hin argitu wanta external bleeding ta'e jechuudha. Tarii nama kana first aid gochuu fi dandeessu, wal'aanuu dandeessu, nama waamuu fi dandeessu, 911 waamuu dandeessu. Wasaasaadhaan baatanii geessuun hin danda'ama akka biyya keenyaatti haala adda addaa gochuun hin danda'ama. Isa bakkee kana jechuudha. Kanaaf yeroo tokko isuma argamu kana, dhiiguma argamu kana, iyyuma argamu kana, boo'ichuma argamu kana yeroon itti baraa dhufnu jira.
Ammas gara seera hikimnaatti yeroon isin geessu namni yeroo operation room yookaan immoo lafatti garaa baqaffatanii yookaan itti qaama baqaffatanii yeroo hojjechuudhaaf jalqaba seenuu yeroo baay'ee lafatti ittiin mara hin kufa namni sun. Practically ofii kootiif argeera. Practiceidhaaf seene. Hin kufa. Maayinni reaction inni wanta sanatti argisiisu. Stressi inni argisiisu kana godha. Booddee baraa dhufa. Namni mana lafatti operation yookaan lafatti deessisan dhiiga baay'ee argee akka ol isa deebisuu ta'e lafittiin maruu ta'e kufu itti deddeebistanii yeroo ilaalu itti baraa dhufa. Booddee ofiisaatiif iyyuu baqassuutti ka'a. Ofiiyyuu baqassuutti ka'a. Maa jechuudha kuni akka durii dhiiga ilaalee hin na'u jechuudha. Dhiiga ilaalee hin na'u. Akka durii. Itti baraa dhufa. Dhiigatti baraa dhufa namatu. Namni har'a nama tokko ajjeese baay'ee riba malee bula. Torban tokko torban lamaaf. Torban lama booddee yoo itti dabalee homaatti fakkaachuu dhiisaa dhufa. Addoomti gochaa itti baraa dhufa. Kanaaf amma namni biyya keenya keessa Oromiyaa keessa sabaaf sablammoota keessa rakkinni yeroo ka'u namoonni baay'ee kan isaan dubbatanii biildingii gubatee fi konkolaataa gubatee fi waan ta'e malee dhiiga namaatti barreerra. We already tolerated. We already adopted. Godhachaa irraa jechuudha. Irra caalaasaa har'a nama lama du'ee luba kootti yoon tariime yookaan nama dabraatti yoon hime maal eengada sagaltu du'e mini natti himaa jechuudha isa duraa. Har'a nama sadii du'e jedhu 12 du'e mini yeroo darbe immoo kun badaadhaa jedha. Amma gaa badaadhaa jechuutti kaa'ama. You tolerated. Itti baraa dhufama. Dhiigatti baraa dhufuun hin jira jechuudha. Mana waaqayyootti dubbii waaqayyootti garuu dhiigi tokkos haa ta'u kumas haa ta'u miliyoonis haa ta'u fuula waaqayyoo duratti iyyaadha dubbii waaqayyo. Yeroo itti tolereetti namni tolereet gochuu danda'a, namni itti baruu danda'a, namni homaatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Fuula waaqayyoo duratti garuu dhiigi tokko ittiin bara baraan iyyitiidha. Kanaaf waaqayyo ittiin baru jechuu gooti. Ittiin baru waaqayyo. Ittiin baru. Kanuma hidheeyoon darbee dhiiga isa lammataan dubbadha. Inni immoo internal bleeding jedhama. Arguu hin dandeessan. Namichi yeroo laaltan fayyaama fakkaata. Akka siireesiitti hin fudhattanii. Kana irratti waa yaadadhe yeroo tokko tun kilipsii wayii ilaalu saakarri geemiin irratti aksidentii ta'u. Rakkina warra saakarii taphatan rakkina ta'u yeroo tokkoon yuutuubii irraan ilaala. Taphataatu walitti bu'ee kufan lamaanu. Inni tokko kufee machuma taa'ee inni tokko bitintiree ka'e. Isa bitintiree ka'e sana kaardii diimataa itti argisiise namichi. Sekondii 30 booddee kufeera namichi kufe. Achumatti du'e. Akka daanyaan sun ilaalutti namicha balleessaadha. Inni garuu sekondii 30 booddee du'e. Miidhameera lafanni rukutame hin beeku namichi. Akkamittiin inni sun akka rukutees hin beeku. Akkamittiin akka miidhamees hin beeku. Inni waan inni beeku balleessaatti fakkaate sababii ta'eef kaardii diimataatti kenne meedaa keessaa ba'uudha. Inni immoo bara baraan ba'e meedaa keessaa. Otuu namni hin beekiniif jechuudha. Otuu namni understanding godhin. Kanaaf ittiin baru namni otuu hin beekini namaan beeku internal bleedingidha. Namni sun yoona mataa isaa rukutamee keessatti dhiige yookaan onnee isaatu citee waa ta'e yookaan waa godhe akka namaatti ka'ee dhaabate namichi kun tapha keessaa baasuudhaaf kaardiitti agarsiisa. Inni bara baraan deeme lammata deebi'ee hin dhufu. Internal bleeding hin arginu badaa. Badaan arginu. Badaan arginu. In argamu namni namaa hin beeku. Kanaaf namoonni baay'ee biyya alaa jiran namoonni kallattiidhaan rakkina keessa jiranii external bleeding dhiiguu danda'u, du'uu danda'u, wal owwaaluu danda'u, karaatti hafuu danda'u, gubachuu danda'u, waraabessi nyaachuu danda'a, waan adda addaa gochuu danda'a. Namoonni remotely jiran immoo internal bleeding godhu. Kanaaf badaa beekamuu dhiisuu danda'a. Fookasii koo san jedhee qabxii lama dubbadheen xumura. Maa inni treatmentiin isaa?
Dhiiga isa keessaaf dhiiga isa alaa dhiigus, isa mul'atus isa mul'annes, isa namni namaa beekus isa namni namaa hin beeknes, isa firri beekus isa firri hin beeknes, isa biyya alaa beekus biyya alaa hin beeknes. Maa inni hiikisa? Yeroo hundumaa baay'ee isaa wal arrabsinee madeebina hiikan dubbannu macaafa qulqulluu keessa garuu hiikaa jira. Inni sun badaa hiikan ta'u. Namni yeroo aaru yeroo nama kabalu yeroo sana gammada malee daqiiqaa 10 booddee baay'ee gadda. Gammachuu daqiiqaa 10 yoo arrabsite yoo maal taate. Yeroo baay'ee yeroo biraa irratti dubbadhaa nama keenya baay'ee traumatize kan godhu hoduudhaa fi abaarsa dhaga'uudha. Kan psychologically nama fixaa jiru. Keessumaa warra hambaa jiran. Arrabsoo dhaggeeffachaa oolu the whole day. Abaluu arrabsoo qaluu bakka taa'anii qaluu. Kottaan jeejinaa abaluun jechuudha. Abeetu warra akkasii miidiyaa qaban wangeela lallabnee namni baay'een hin ilaalu. Warra akkasii kanaa nama 100 faati ilaala. Isa laalaa olee galgala hirriba dhaba. Namni reacting godhu jechuu koo miti. Sila yeroon dubbadhus namni dhiiga namaa dhiisee biildingii yeroon jedhu biildingiin gubachuutu irra jira labsaa jira miti. Garuu ilmaan namaa akka fedha Waaqayyoo akka fakkeenya Waaqayyootti uumaman saabitee Waaqayyo dhiigatti baree dhimma koo miti jedhee dhiisu jedhee dubbachuu barbaade. Waan lama gaa hiiki kana waan lama jetti har'a waldaan kiristaanaa Kiristoos Yesuus macaafi qulqulluun. Inni tokkoffaan hiikisaa Yesuus Kiristoos. Sila yeroon jalqabu Isaayaas akkas jedhe. Isa akkasii dhufaa jedhe. Isa warra gadadamoodhaaf misiraachoo labsuu, isa warra hidhame hiikuu, warra dhukkufate fayyisuu, warra gadde jajjabeessuu isa dhufa jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 4 irraa dhufee ani dibameera jedhee isuma ammaa kana dubbate. Inni jedhame sun ana jedhe. Ameen. Inni jedhame sun kunooti ana jedheen. Maal inni godhu? Isa hidhame irraa hidhaa kan hiiku. Isa gadde inni jajjabeessu. Isa waanjoon gabrummaa irraa cabsee bilisa kan baasu. Guyyaa araara Waaqayyoo akka jiru kan labsu abdii kan kennu. Warra gaddan kan jajjabeessu ana inni jedhame jedhe Yesuus dhufe. Har'a gaanni nuufi seenaa utuu hin ta'in jireenya ta'utu irra jira. Baay'ee kan isin dhibu macaafa Isaayaas keessa irrattanii boqonnaa 7 mootiin Sooriyaa warra Efreemii wajjin walii galee yeroo inni warra Yihuudaa rukutuu fedhu firri diinaa wajjin walii galee yeroo fira rukutuu fedhu hirraafameedha. Yemmuu sana raajiin dhufeetu ati rakkina kee gadi fagoo sos dhiyoosa ta'u Waaqayyotti agarsiifadhu naagameera noo Waaqayyotti agarsiifadhu itti meen dhadhabeedha. Jiru warri itti meen dhadhabeedha gara booddeetti deebi'aa kan jiran jiru jedhee yaada. Hafuurri qulqulluun waa malee gara koo hin finne. Kanaaf rakkina firri kee alagaa wajjiniin walii galee siyaamii dhuyyuu malee Efreemii fi warri Sooriyaa walii hagalan iyyuu malee Waaqa biraa mallattoo gaafadhu jedhe. Dhufe ani hin gaafadhu jedhe. Hin gaafattoo ta'e ani siif fala qaba jedhe Waaqayyo silaa. Hin gaafattoo ta'e filan qaba ani siif falan qaba durbiin ulfooftii hindeessii maqaan isaas Amaanu'el jedhama. Amaanu'el jechuun immoo qophaa kee miti Waaqayyo si wajjin jira jechuudha jedheetti manamichatti. Bara sanas. Yesuus dhufee inni anaa jedhe. Egaa inni jalqabaa hiikisaa Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Hiiki rakkinaa internal external bleeding rakkachuu dhiphachuu gadadamuu ol fiiguu gaffiiguu falasaa wallaaluu hiikasaa wallaaluu hiikinni jalqabaa Yesuus Kiristoos. Hiikinni jalqabaa Waaqayyoodha. Maaliif? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa iji Waaqayyoo iddoo hundumaa jira isa hamaas isa gaariis hin argaidha. Ilaa waan tokko badhaas irratti iji Waaqayyoo iddoo hundumaatti arga jedhe duwwaa miti. Remotely virtually ilaalaa jedhaan jiru. Iji Waaqayyoo iddoo hundumaa jira. The eyes of God is every place. Iddoo hundumaa jira. Addana taa'ee remotely ilaala miti Waaqayyo. Waaqayyo si'a tokkotti iddoo hundumaatti argama sababii ta'eef iji isaa iddoo hundumaa jira. Na gammachiisa. Iddoo hundumaatti argaa fi iddoo hundumaa jiraan tokko min. Sababiin isaa addana teenye Feesbuukiidhaani warra Eeshiyaatti Awurooppaatti isa ta'u argina sababii ta'eef inni garuu achi jira. Inni garuu mandara keenya keessa jira. Inni garuu iddoo hadhiyyeessaa dhiigi dhangala'u keessa jira. Mana hidhaa sana keessa jira. Inni iddoo adda addaa jira. Yeroo qaba akka qaba. Inni achi jira. Isatti himuu hin dandeenyu. Kan hin dandeenyu garuu isa kadhachuudha. Akkas jedha Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa.
faraduudhaaf ijaan arguu murtoo gochuudhaaf namarraa dhaga'uun isan barbaachisuudha. Yeroo tokko Waaqayyotti wal amanna sababii ta'eef. Waaqayyotti wal amanna sababii ta'eef he doesn't want. Kan isin immoo waan tokko beenna wanta isaa hiikuudhaaf baay'ee rakkanna waan tokko immoo hin beennu. Amma beennu hojjechuu yaalla inni gaariidha ga'ee namaati. Kan hin beenne garuu dhuma hin qabu. Kanaaf akka isa Maatewos boqonnaa 8:26 utuu bidiruu yaabbatanii adeemanii duuka buutota Kiristoos Yesuus yeroo isaan malkaa sana yookaan galaana sana keessa lixanii bubbee cimaan isaan irratti ka'eedha. Dhangalaanaas isaan irratti ka'eedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee bubbichas dhangalaasaa sanas gab godheedha. Bubbeen hin argitan qilleensa. Never qilleensa hin argitan. The wave isa and the wind. Wave hin argama yeroo bishaanii bubbeen yeroo kaasee bishaan ol ka'ee yeroo inni liqimsu hin argama. Qilleensa akka godhu garuu hin argamu. Akkas jedhe Yesuus Kiristoos dhufee isa argamus isa hin argamnes qab godhee dhaabe nagaa guddaatu ta'edha. Kanaaf fallisaa isa argamus isa hin argamnes isa gab godhu lammatoo isa iji isaa iddoo hundumaa jiru isa remootili hin ilaalle isa virtually hin ilaalle isa fallisaa. Kanaaf Waaqayyo akkas jedha sabni Israa'eloonni gadadame macaafa seera ba'uu boqonnaa 3 yoo dhannee ilaalle lakkoofsa 7 kaasee seera ba'u yeroo dhannee ilaallu akkas jedha. Gadda saba kootii argeera 3:7 iyya isaanis dhaga'eera 3:7 dhiphina isaanis ani beeka. I know dhiphina isaanis beeka. Harka warra Gibxii keessaa isaaniin baasuudhaaf gadi bu'eera. Ammas 3:9 iyya isaanii na bira ga'eera. Iyyi isaanii na bira ga'eera. Akkasigaa Waaqni beeku. Kana namni itti munnannee namni awaajuun nannee namni tiifoozoon nannee fi Waaqayyoo iyya keessan dhaga'eera, gadadoo keessan dhaga'eera, rakkina keessan dhaga'eera. Waaqayyo gaanii jalqaba barbaachisu kanumaa yoon darbe gaariidha. Inni lammataa nama. Kana jalatti qabxii xinnoo dubbadha. Inni jalqabaa Waaqayyoodha. Hiikii waan hundumaa Waaqayyoodha. Alfaan Omeegaan Waaqayyoodha. Inni si'a tokkotti iddoo hundumaa argu Waaqayyoodha. Inni jisaa iddoo hundumaa jiru Waaqayyoodha. Inni firdii qajeelaa kennu Waaqayyoodha. Inni namarraa dhaga'uudhaan misikirii nama 17 nama 20 nama 30 waammanne Waaqayyoodha. Inni lammataa hiiki rakkina keenyaa nuyi nama. Isan dubbadha. Nama attamiiti Waaqayyo nama barbaada. Musee biyya Misir keessaa saba Israa'eliin baasuudhaan Musee argate Waaqayyo. Waa'ee Musee duwwaan fudhadha. Waa'ee Musee qabxii lamaan tokko dubbadha. Inni tokko nama Waaqayyoon argeef nama Waaqayyoon sodaatu. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasanii yoo ilaaltanii Waaqayyo gammoojjii keessatti Museetti bifa abiddaatiin mul'ateedha. Uuxiitti abiddi qabatee hin gubaa, abiddiin bobaa garuu uuxichi hin gubatu. Kanaaf Museen baay'ee sarpiraayizii ta'ee maa inni kun jedhee itti adeeme. Akkas jedhe Waaqayyo Musee ittiin jedhe. Asan jira ani jedhe Museen. Iddootti dhaabattu kuni qulqulluudha sababii ta'ee fi kophee miila keetii baasi. Nama Waaqa biratti qulqullaa'e, nama Waaqayyoon adda faddaan arge, humna isaatiin arge, jabina isaatiin, humna isaatiin, aangoo isaatiin nama arge nama akkasii argate. Nama qulqulluu humility nama qabu, nama gad of deebise seenaa Israa'el keessatti kophee ofirraa baasuun, owwaara ofirraa gatuudhaaf, xurii ofirraa gatuudha, humilityidha, gad of deebisuudha, nama Waaqayyoo ta'uudha, Waaqayyoon sodaachuudha, akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuudha, nama akkasiiti. Inni lammataa nama dubbiin galteef. Nama dubbiin galteef maa jechuudha? Nama dhugaa beeku jechuudha. Dubbiin namaa galte yeroo jettanii nama wanta haqaaqaan galeef akkas hin jedhina. Namni waan jal'inaa galeef dubbii galeef hin jedhina. Namni dubbiin galteef jedhamu nama dhugaan galeef jechuudha. Akkas jedhe Museen. Seera boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa Museen erga nama ga'aa ta'ee gaaf tokko gara sanyii isaatiitti gadi ba'eedha. Haleluuyaa! Gara sanyii isaatti gadi ba'e.
Kana jechuun sanyii adda biraan jaallatu hin jedhu macaafi. Subeen Museen namoota baay'ee sanyii sana wajjiniin iyyuu gargaareera. Gaafa nama gahaa ta'e gara sanyii isaatti gadi ba'e. Hojii ba'aa isa guddaa isaanitti ulfaate hin ilaale saba isaa. Ergasii maa'eedhaa hin ilaale gadi ba'eedha. Mana Fariyoonitti guddate gadi ba'ee ilaale. Maal ilaale? Saba isaatti gadi ba'e. Hin hodam ilaale, ija isaatiin ilaale. Hin xiinxale, hin hubate, hin ilaale saba isaa'edha. Ergasii hojii ulfaataa warri biyyi Misir yookaan biyyi Gibxii isaan hojjechiisan ilaaleedha. Sadaffaa irratti namni Gibxii tokko Hibroota sanyii isaa keessaa otuu isa kaan rukutuu argeedha. Argeedha jettee minim amma kun Feesbuukii minim Yuutuubii minim hin argeedha. Gaditti ba'ee rakkina isaanii ilaalee akka warri hormaa saba isaa miidhan immoo argeedha. Nama dubbiin galtee jechuudha kun namarraa utuu hin ta'in beeta mangistii keessaa gadi ba'anii rakkina sabaa ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Musee he did it hin godhe Museen. Sadaffaa irratti nama murtooti. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irraa kana duras dhagaa turre Museen yeroo guddatetti amantiidhaan ilma intala Fariyoon jedhamee waamamuun dideedha. He said no. Fariyoon hin jibbee hinkoo. Intala Musee jibbee hinkoo. Lagaa fuudhanii guddisan siistemii jibbe. Wantan ergaa dabarfachuu darbu rakkinni saba Oromoo rakkinni biyya Oromiyaa keessa jiru that is a system problem. Waa'ee namaa miti. Musee waa'ee intala Musee jibbuu mini intala Fariyoon. Waa'ee Fariyoon hin jibbuu mini. Waa'ee mana bareedaa sana jibbuu mini. Waa'ee beeta mangistii sana jibbuu mini. Caakaa keessaa fuudhanii guddisanii ruuleetaa irraa qabu. Isa jibbuu mini. He doesn't want the system. Achi keessatti waan dubbatamu dhaga'ee taa'ee ilaaleera. Systemiin sun saba sana akka inni gadi qabu argeera. It's not about individual. Waa'ee individualii waa'ee namaa miti. Waa'ee systemiiti Musee kan rakkise. Aha gadi ba'ee ilaalee edaa systemiin Fariyoon gadhiisu akka saba koo miidhaa. Saba koo irratti sabni adda biraan hin ka'a. Egaa ani kana asi belonging godhu as miti iddoon koo systemiin kun gaarii mini isa na guddisaniif fayyaa ta'ani isa nyaata naa kennaniif fayyaa ta'ani isa haadha koof iddoo kennaniif fayyaa ta'ani garuu I don't want to buy bituu hin danda'u ani systemii sanaa. Nama akkasiiti tokko nama Waaqayyoon argee lammaffaan nama dubbiin galteef sadaffaan nama murtoo. Nama murtoo. Egaa saba koo Waaqayyoo nama hin barbaada. Waaqayyoo qobaasaa hojjechuu hin danda'a garuu nama hin barbaada. Saba Israa'eliidhaanii macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa yeroo isin biyya Misirii baatanii harka warra Misir keessaa cabsee isin baasee akka isin geggeessanii fi Museedhaaf Arooniif Meeriyaamin isinii ergeen tureedha. Amma sistemiin isaa Meeriyaamin biraa dabarsa dubartiidha sababii taatee fi Mikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 4 dubbifadhaa. Waaqayyo saba Israa'eliin Museef Aroon duwwaa erge Meeriyaamin ergeera obboleettii Musee. Because of gender discrimination probably she left out. Amma kaafnetti dabalachuu kooti. Dubbii Waaqayyo takka jedha sababii ta'eef. Ani biyya Gibxiitii yommuu isin baatanii garbummaa jalaa isin baasee Museedhaaf Arooniidhaaf Miiriyaam akka isin geggeessaniif isin ergeeraadha. Kanaaf itti dabalaa jechuudha. Tokkoffaan Waaqayyo liiderii barbaada. Lammaffaan Waaqayyo barsiisota barbaada. Maayedha Museedha Iyyaasuudha Meeriyaami Arooni warri kun geggeessu. Warra akka Izraafaa immoo seera beeku isaan immoo. Seera ittimu sabatti. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 yeroo dhattanii inni immoo sabaaf seera dubbisaadha. Seera malee hin dubbatu. Mirga namaan eegaa, mirga sabaan eegaa, waan dubbatu beekaa, waan jedhu beekaa, waan irratti dhaabatee dubbatu beekaa, waan isa dhowwu beekaa, waan isa dandeessisu beekaa. Maaliif inni immoo seera barsiisa. Warra geggeessan Waaqayyoon barbaada. Warra seera beekanis hin barbaada. Sadaffaa irratti warra restore godhan deebisanii ijaaran. Isaan immoo warra akka Nehimiyaa fa'i. Warra dallaa jigee dallaan babbade warra deebisanii ijaaran. Geggeessaa hin barbaada Waaqayyo. Nama seera beeku hin barbaada Waaqayyo. Nama deebisee ijaaru hin barbaada Waaqayyo.
Kanaafi Waaqayyootu isa guddaatu nu barbaachisa. Waaqayyo immoo nama dubbii hubateef, nama Waaqayyoon sodaatuuf, nama murtoo qabu hin barbaada. Nama geggeessuun barbaada, nama seera nutti himuun barbaada, nama deebisee ijaaruun barbaada. Isa dhageenya hundumaaf Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanatti aansinee kadhanna dubbii kanarra dhaabachuudhaan obboleessi koo Abdii Joobir Waaqayyoon nuu kadhata. Ana kanuma irratti hin xumura. Obboleessa koo Abdiin gara kanatti waama. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhageenya irratti obboleessi keenya nuu kadhata. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo fi eebbi Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Galatooma.